Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee yaa keessan nagaadha. Warri biltiginna isinii waa himuuf hin dhufu. Siidaan haacaa xurii obbodiyoon irratti biltiginnaan irraa lafa bosonuu daggala keessa bosona keessatti dhaaban sana osoo hin ta'in narra jira. Waliiniin bula guyyaa eegaan oola halkan qabadhee rafaa bulaan keessa koo jira natu dabarsammoo dhala kootti inni ati uffattee deemtu kun maali yoo naan jedhee ilmi koo na gaafate natu ibsaa ilma kooti isallee nan uwwisa humtuu rakkoon hin jiru gaafammoo Oromoon bakka gaarii ga'ee bakka ofii barbaadu gaafa ga'e nutu dhaabbata sidaatee warqiin dhaabna malee xurii wasa kasara fiddanii miidiyaa irratti as baafatanii wanta isin fakkaattanii fi maal akka isin taatan dhugatti isin hubannee jirra nuti isin hubannee jira duruyyuu isin naman wanta gaarii hojjettanii beektan an takka akka guyyaa irraa kolfee isin beeku gaddee isin beeku hojii keessanitti dhugaa nama garrama sammuun isin itti yaaddan akkamitti yaaddan isin nama moo bineensa kan haaceefsan qooddan dhugaan kan waaqaati dhugaansaa hin baati yoomiyyuu hin dhokotu isin warri dhugaa dhoksu isin warri shiraxatu ofii nyaadhamtan ofii duutanii jirtan haceen ammoo hin duune kana hubadhaa.